Akka biiroon aadaa fi tuurizimii jedhutti naannoon Oromiyaa yuuneeskootti kan fudhatamaa argate hambaa seenaa takka qofaa qaba. Innis sirna gadaati. Kanattis dabalata dhiyeenya kana hambaaleen 4 yuuneeskoodhaaf dhiyaachuu obbo Saalim Ammaa aangawii biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa BO'tti himanii jiran. Hambaalee dhaabbatoo keessaa 4 yuuneeskootti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Isaanis paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee, holqi Soofmar, Dirreen Sheek Huseenii fi Malkaan Qunxurree yuuneeskootti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Kana keessa adeemsa gaariirra kan jiran nama kan yeroo ammaa adeemsa gaariirra jira jedhamee fudhatamu. Ulaagaa yuuneeskoo sanaan paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee almost murtoodhaaf kan bule ta'uu isaati yuuneeskootti jechaadha. Waa sadii jedhama gaafa galmaa'u registered, not registered, refer kan jedhu. Yaa'ii kanarratti kan inni jedhu ulaagaa sana yoo guute registered jedhanii fudhatu. Yoon guune refer keessa deebiidhaan haa ilaalamu yoo jedhame keessa deebimu. Lakki ulaagaa yuuneeskoon baasii kana guute yoo ta'e immoo hin galmaa'u kan jedhu kana yaada kan eegnu waan ta'eef sadarkaa kana geessifneerra paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan hojii hojjetame. Malkaa Itoophiyaanis asuma itti waamni isaa biiroodhaa fi asuma naannoma ollaa Finfinneedha kan jiru lafa arkeeoloojiiti. Innis yuuneeskoodhaaf nomination filing isaa everything hojjetamee yuuneeskoodhaaf ergamee innis comment godhaa jiru. Soofmarii fi Dirreen Sheek Huseenis yeroo dheeraadha galmee yeroo keessa kan turani. Isaan kunniinis adeemsa yuuneeskoon barbaadu commentiin kan kennamee kan deebi'ee fi isa commentii kenname sanarratti immoo deebinee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Keessumaa jedhu obbo Saalim Ammaa qorannoon Dirree Sheek Huseenii fi holqi Soofumar irratti gaggeeffamaa ture ammas danqii isa mudatee jira jedhu. Gara Baalee kanatti qabeenya gurguddaa jira amma yuuneeskoodhaaf kan kaadhimaman keessaa hambaan 3 achitti kan argamu. Dirree Sheek Huseen, holqa Soofumarii fi paarkiin biyyoolessa gaarreen Baaleeti. Isaan kunniin akkuma jedhame yeroo bal'aadha kan fudhate. Achi keessatti immoo waan guutamuu qabutu jira. Fakkeenyaaf holqa Soofumar gaafa yuuneeskoodhaaf dhiyaatu hambaa makaa yookaan mixed heritage jedhameeti. Nomination file keessatti dokumentoonni qorannoon dhiyaatan achi keessatti mixed heritage jedhama. Kana jechuun dhimmi aadaa jira, dhimmi uumamaa yookaan qabeenyi uumamaa jira. Achi keessatti karaa kanaan dhiyaate yeroo sana garuu naannoo sanatti yuuneeskoon dhufee yeroo garagaraati. Koree teeknikaa ergee tallaalaa ture waan hanqina jedhanii isaan kaan keessaa tokko dameen aadaa achi keessatti faayila sana keessatti dhiyaate fi living culture yookaan hambaan ijaan mul'atu sochiin isaa mul'atu qabatamaan bal'inaan kan hin mul'anne ta'uu isaa caalmaatti hambaa makaa jennee galmeessuu yookaan dhiyeessuu caala ji'oopaark yookaan lafa qabeenya uumamaa jedhamee yoo dhiyaate irra caalatti ulfaatina argata. Inni kun qorannoodhaan sirriitti gabbatuu qaba kan jedhu kana yaadota akkasii kana hayyoonni kaasaa turani. Kan biraa qorannoo dhumti holqaatu gadi fageenya hin qabudha. Wanti isaa kompleksiidha, guddaadhas. Teeknooloojii ammayyaas kan barbaadu jira, beekumsa ammayyaas kan barbaadu jira. Isa kana qixa kanaan hubatanii akkasitti qorannoon karaa guutuu ta'een gaggeeffamuu dhabuun kun baayodaayivarsitiin kan biqiltuus kan bineensa simbirroota garaagaraas achi keessa jiran jiru. Inni kunis karaa guutuu ta'een qoratamuu dhabuun kun ulfaatina naannoo sana jiruu fi buufama naannoo sana jiru sirriitti agarsiisuu waan hin dandeenyeef akka hanqinaatti kana yuuneeskoon komentii kan kenne. Obbo Abdul Jaliil Anwaar dursaa misooma tuurizimii Waajjira Baalee Bahaati. Hanqina qorannoo Dirree Sheek Huseen mudate akkasittiin ibsu. Isaan kunneen galmee yeroo irratti kan galmaan yoo xiqqaate naannoo waggaa 10 turanii jiran jechaadha. Kana keessaa Dirreen Sheek Huseen galmee yeroo irratti erga galmaa'ee booda dhaabbiidhaan galmeessuudhaaf qorannoon yookaan ammoo architectural designiin isaa haalli ijaarsi gamoowwan sanii qoratamuu qaba ture. Sadarkaa addunyaatti ogeessa architecturaatiin qorannoon isaa gaggeeffamuudhaan wal qabatee galmee dhaabbiirratti osoo galmaa'in hafeera. Obbo Xilaa'oon Gabrasillaasee abbaa taayitaa eegumsaan Baalee seenaa Itoophiyaatti ogeessadha. Qabeenyi seena qabeessi biyya tokko yuuneeskootti yoo galmaa'u dursa sadarkaa galmee yeroof dhiyaatu keessa tura jedhu. Kanaanis galmee yeroo kana keessa hambaalee seenaa 4 kan naannoo Oromiyaa 4tti dabalatee ka 8 ta'an Itoophiyaan yuuneeskoodhaaf dhiyeessitee jirti jedhu. ኖሚኔሽን ዶዜር ለሁለቱም ተሰርቶላቸው ተልኮ ኮሜንቶች መጥተው እንደገና በኮሜንቶቹ ላይ በድሬ ሼክ ሁሴን ላይ በሶፉመር ላይ በኮሜንቶቹ ላይ ተሰርቶ በተለይ የሶፉመርን ወደ ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ነው ዶሴ ቆረኖ ለሜኑ ጀቹን ሶፉመሪፍ ድሬ ሼክ ሁሴኒፍ ቆጴስኔ ሂርኪኔ ሰነረትስ ያዲ ከነሜ አመስ ያደ ዲያቴ ሰነጉኔ ዩኔስኮፍ ዴብስኔ ቱሬ ኬሰቱ ከሶፉመር ገነ ለመድረ ዲያቴ ቱሬ ነያደዳ
Qorannoon isaa gama qabeenya uumamaaf aadaan galmeessisuuf ture. Sanaafis dhaabbileen yuuneeskootti dhimma kana lamaan irratti gorsa kennaniif qorannoo taasisan dhufanii ilaalanii achii koreef dhiyaatee gulantaa hambaa seenaaf qabeenya uumamaa dhiyaateen galmeeffamuu hin dandeenye. Sababni isaa holqi kun nu biratti kan kiiloomeetira 15 dheeratuu fi bishaan keessa darbu ta'us sadarkaa addunyaatti garuu kan kiiloomeetira 1000 fa'aa dheeratan jiru jechaan nu duraa kufe. Yaa ta'u malee qabeenya albuudaaf kan lubbu qabeeyyii of keessaa qabuun yaalaa jedhamee jira. Sanaan malee inni duraa nu harkaa kufee jira. Obbo Xilaa'uun gama dirree Sheek Huseeniin garuu qaamoleen ijaarsa gamoo qoratan dhufanii haa qoratanuudhaaf caalbaasii baafne hamma gatii caalbaasii baafneetiin qaamni dhufee qoratu dhabamee duubatti harkifatee jedhu. Kanas ogeeyyii seenaa gamoo qoratan kan biyya keessaan qorachuuf baranatti jirraa jedhanii jiran. Hambaalee seenaa Itoophiyaan galmee yeroo yuuneeskoof dhiyeessitee jirtu paarkii gaarreen Baalee dirree Sheek Huseen bakka qorannoo arkiyooloojii Malkaa Qunxurree, holqa Soof Umar, teessuma lafa Geediyoo, hambaa Yehaa fi gaarreen Egraaltaa akka Tigraayitti argaman akkasumas teessumaa fi qabeenyawwan seenaa naannoo Haroo Xaanaa ta'uu himanii baranaaf galmee murtee yuuneeskoof teessumni lafa Geediyoo dhiyaachuu dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.